Irana fuudhe si bira kan. Laa gatai. Galak kisiki. Murak kisichi dia. Gatai. Khalas. Abu gatai. Allah. 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 Abu gadis. Galak. Galak kisiki. Udah tuh kayaknya. Dua is guna bisnis Abdullah. واميك وصد له وجو وبطانو لجت لين اكبر بدور كتر كفينا مر لين انا قمت وان في انا قمت وقفت بقى دي انا ردت تغي يزر الله وان في دايت وان في دايت دندي مال الجنان نمني مي دمتو نمني ركعتين نمني دامي نمني قلاني فوري ومج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديبني ربنا جرا كيف جبت داوود تغني جرا جبت سيني جا خنو لينا برتنا الجماعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو سنين جتشا هم جمتو تردفتو خينيا على اللي ديبني دفني جرا منو أنا في سايبني خجل لله خنار كجروكن سايب خيا ديبني جرا سنين جا أكاس يا داوود تغني مبارك وسط أكاس يا كم داوود تغني ونين الرب فيس ماس أسيديوم دي الرأس ولا زين ماري جنان عبد الله دولة لينتي جو أبليس يزن بكاي سينجر تونا باسو باتة سنديسو lubbuun ta'e baatee beekee uleensi caccabsee akka ati gabboo hin dandeenye akka ati mana fincaanii dhaquu hin dandeenye akka ati afaan dubbachuu hin dandeenye si godha jee naan jettee liinaan na yaaftee jirti kunoo isinis ta'a gartana waan natti maxxirraa abbumarraa yoo dhageessan beree duraa mee haa dubbattuuti achi dabarra gama yaada biratti. Maal haa dubbattu taati dubbiin sirratti wayii dhumatti miti bara nagaa mata kanaatti. Isintu bara keessaa bara qabdu. Maal miti bara keessina. Nagaa uumaa nagaa uumaa. Nagaa uumuu miti. An ablee lubbuuti jaaniin ifeegaa ablee hin kannuu Muhammad. Ablee sayyoon kan inni siin ajjeesaan an jechu jira. Af hoggaa namni sibira jiru nagaa yennu. Sa'aatii namni nama naannaa kanatti naan qabne lubbuu ta'e sana maal jedhe. An ableen kan nuqaatu hoon an ajjeesi jeetiin isa kanna. Siin ajjeesu osoo si ajjeese ulee siin tumutaniin si jeesa. Uleen utuu hangaruu nuurutu nuuruteetu obsinee dura taa'u jirra. Yaa ba uleen tana caccabsitee qaama kiyya kana garteemi bakka duudaa kana nama hirkaddee taa'uu hin danda'u. Amma moo ablee askanniija ablee tana gaa'oo Abdallaa jechuunga Abdallaa hoodoo tummaan harkuma hiyyaan itti kannee jechuudha nadirii jechuudha dhugaa yoo feete saniifuu an hin danda'u ablee isin kannu narraa dhoorkaadhaa isinumatti waywaachu jiru isin saayiba keessanii narraa dhoorkaadhaa jee isin dadhabee. Saboo isin dadhabee miti liinaa yeroo nuti dhufne atis nagaa dubbii afaan nagaan dubbatu atis na gubbaan itti fiida jechee inni na gubbaan si fiiga. Kanarratti nuti rakkoote nyaamti rakkoote sanu baddaa dura nama rakkoo fi batee rakkoo namaa beeka. Wayi. Akkasii daawwattoota keenya. Baar namni ni beekta. Eenyu moo? Abdallah. Mubaarak eessaa dhufte? Harka maaliif kanneen akka ijoollee ma fadhiidoo itee lafaa kaatee? Maali battee jiru? Harka itti baadii. Maal gootaree mana biyya dhufin siin hin jenne? Hindu finiteetiin naambisaa'oon yoo tuuti naambifte malee. Hillooliin gaafa na fayyi jirte waan. Yoo miti Abdallah kabajaallee qabaa namni mana namaa dhufe maal godhas. Hillooliin mana fayyi dhufteeme edeesi lubbuun ajjeesisuu geeme. Hayyee dalagarraa adda beemlee naa fuudha. Deemee naa fuudha kana. Kan nu ablee. Kan nu. Abdallah ableen tanaami. Irraa naa fuudha iyyee. Obsi irraan sii fuudha. Gortutti hin jiru si duraan jira. Mubarak jettaa beetilee isaa. Duraan jiraami. Hayyee irraa naa fuudha. Amma gaariin si kan itti godhutti hin jiraan si duraan jira. Maal goote manuma kana usii bilbilee si yaame? Nayaamtu Anni beekaa Naan bilbilee yaame. Edu lubbuun ajjeesisuu geessere. Dhaaban dheeratiin gaalina. Naan bilbilee yaame yoo yaame maal? Nayaamtu suusgaa dhaabi qatiin dubbachuu. Hayyee irraa naa fuudha beeti. Ablee irraa naa fuudhi Mahammed. Gattaayi gaatas gabbaayi. Gadin taa'u irraa naa fuudha osoo dhaabbatatti. Amma na kana isinii se Abdallah takkaa dile kan na horutu dile kan na tumto kana takkaa sitti naarree fitti na naarse. Mana sanii qabaani amma manuma sanii. Garuu waa'ee na singitu dararamuuf ta'an haarallee beeku baatan gana beeku ta'e. Yee Mahammed itti haasawaa feetame mana kana naadisee jira. Dhaggeeffadhu moo? Mana sandaqa hojii haasawaa. Hayyee ablee tan argaa naa fuudha kana. Anablee lubbuuti Ablee Lubbuutiyya? Aboonaa irraa fuudha sin jeemi. Hayyee waan kiyyaa biraa naa fuudha waan gaarii isiin ajjeesa naa fuudha. Guuta kana dhagaa. Irraa naa fuudha Mahammed dhaggeeffadhu irraa naa fuudha. Haarraa fuudha guuta kana dhagaa. Waa'ee na akkatti singitu cinqamuuf tan guyyaa tokko galataa himachuu teessan ammallee ijaa nama. Hayyee Mahammed ablee irraa naa fuudha. Uggis kana. Aboo irraan sii fuudha taa'ee taa'utu hin jirtu amma seentee mala. Mahammed hayyeen hin ta'a asumaan ta'a kana irraa naa fuudha ijaa afaan oromoo akkasii. Laali. Ablee fuudhuu Meeqaayi Mubaarakati? Obsi na dhageeffadhu. Irraa naa fuudhu yoo irraa naa fuudhe malee garaa jira Gattaayi. Boo ablee fuudhuu nan dibne dura waan ta'an. Mahammed sii bareeda fasaba bakka jira. Waliin dhageenyu walaa dhageenyu. Edasiitu isii garteemi ablee tanaa harka kaa'ee
Abdi gabbaatee na jira mana kophee kan dhumee karaa ati qotte sida beeku. Wal haadha keenya gatai. Hayyee raanaafuu walla keenya raanaafuu dhasumaan gattaa namni. Bare raasii fi fuudha amma mee taami. Raanaafuu edaa lubbuun baasuu geesse. Anis waaniin baree raafuu. Haasoo akka illee ndagoo raanaafuu. Hayyee osoo numaan bare anis allee fuudha. Sibiri irti gamma. Bareedii waan ati amma As kaayuu nama tokko laalakkatti as Askaayu. Gaa'ee gadhuuti taphate. Akkanatti hin deeminii taa'e. Gattaayu. Lila mee ablee huna kanin na biraa dhiisu. Egeeffadhoo ablee dargisee irraa fute maaliin daleedha? Waan hin ta'in dhala. Itoophiyaa irraa Nyaata fide. ajjeesala. Bare raafuu. Sumaayii gaggeesse. Diina qabda Sumaayii abdala. gaggeesse. Abdala diina qabdu. Naan ajjeesala jettee reetii ni sama. Taayyaa kiyyaan ablee sana Harkala laatiin boo ni Ablee. Egeeffadhoo abdala. Dhagee. Hayyee Maamad. Hayyee bakala. Raanaafuu de. Haga ta'e. Hayyee ablee raanaafuu. Maaliin daleedha raasii fuudha bakka. Ablee fuudhu wayna dhibdee hojii isiidhaan hojjettu faayidaa isiitiis naaf himta. Waan isiin daleedu hunda bareedeeti kan namni akkasitti hin gonnooni. Yaaboo mataa kanaa noo waati. Faayidaa fi bu'aa isiirratti himta. Eda bara akkanatti ija noo ofti jette. Dirqama isiisi Sitiin barbaachisu obbo Abbareessa maa yoo feete? Laal. Wallah arafata raanaafuu. Gataa egaa. Hayyee raanaafuu. Diina chitee. Raanaafuu dablee diya kalaas. Gartaa sibireetti lafaa kaatee fiiti. Haa dursu gataa. Raanaafuu de kalaas. Egeeffadhoo. Faayidaa isiinatti himi. Faayidaa fi dirqama isii barbaaddu naaf. Faayidaan isin oroon hin Wallahi, jiru. wallahi, Irraa fuudhuu wayna dhibdee. Ati si tokkoffaa akka jaakkitaa kiyya fuudhu. Raanaafuu dhiisii raayye. Jaakitaa si deebisee miidha Jaakkitaa maal asfaltisaa? Diina gad dhaabbadhu. Hin dhaabbaddu, hin fadhuutis gattaa ablee kana Ulee jiisni jechuudha. Wallah Awwa mukaa. gataa Abdala dubbina mana kee wayisiin dhaabee gadhuudha. Hayyee mukaa naan mataa facaasa malee raanaafuu. Irraan sii fuudhaa gattaayi. Akkam? hin fidu taa'etii sin ajjeesinan. Faayidaa fi dirqama isii barbaaddu. Mukaa kana deddeemi maal? Faayidaa fi dirqama yoo namni si bira kaate namaa na bira kaate ni deebisaa fi. Itoophiyaa irraa hin fiden Haala deebisu. Itoophiyaa fi deemi. Wanni isiin qabdu fennetti qabdu garaagarummaa qabaachitee beeka. Raanaafuu dhiisii Ableen raanaafuu. tun gatteemi. Dirqama isii barbaaddu kun haa inni maal ilaalii fuudha. Dirqama isii barbaaddu waan si barbaachisu. Roorroo meeqaan hin fudhadhu biyya namaa keessatti. Roorroo haliina Roorroo nama diina qabdaa? Laa ablee sittiin kannaati. Hayyee. Gadhaabadhu. Harka kiyyaan si kanneetuma qonnaan ajjeesiis hin jaalladhu. Beekoo muka lafa qaayee afaan matulaati waan kana. Hayyee mukaan irraa fuuteemi. Mukaan irraa fuuteemi raanaafuu dhayyee. Lina ablee. Ani maamma siin Daa ablee naa galaaniihu. Ati sitti kan dhaggeeffadhu. Ati galtuun isin. Boo kan dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu. Ablee sitti kan. Sitti kan. Kijiba ni minatiis. Ifitti himi. Isin raayis ni fuudha. Sitti kan naa galaan. Barsi qalaanaa jette mana kana keessa. Mana kiyyaan keessaa ablee kan. Naa raasi budaa ablee mana kiyyaan keessa. Naa deeman. Bari kan siin jee ablee. Mana isaatti mana kee hin Ati deemu. uska. Hin kan. Omsira. Deemtuun mana kee maamad. Wanti Isibiraa sin teessu kaa. Isibiraa sin teessu kam gotaa. hayyee si fuudhee Ati siraa fuudhuraa jaallatu. hayyee si jaakkitaa kiyyeetaa fuudhee. Jechuun lubbutee shekkiteemi. Si jaakkitaa kiyyeetaa fuudhee. Eenaa fuudhe lubbutee Hayyee shekkiteemi. irraa naa fuudhe si bira Deem kan. sarka kanarraa. Naa gattaayi. Galla kisiiki. Murra kisichi biyya. Gattaayi. Gattaayi kaa wayii. Nakabir irraan wallahi irraan Eenyatti as deemu haala gattaayi. jirtu irraan fudhadhaa gadi nagaddi Awa Abdallah gattaayi naa fuudha. Annu mataa naa fuudha. Gara ablee kalas. Aboo gattaayi. Annu. 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 Aboo gadhiis. Gallakisi. Toto kiyyaa kunoo deebinee dhufnee jirra. Liinaas Abdallaan osoo sakkiinaan harkaa fudhate jee utaaluu naman arganii itti mul'annu jechuun nu gubbaadhaan badii guddoo ta'e. Osoo isa duraanii jiru ta biraa dhufte jechuun harka keessa shanacha kana keessa diree jira jechuun liina akka madda hordoftoota dura mul'ise. Diree amma musee barraa finnee jechuudha. Garuu waan akkanaa ittuma tolee dalagee moo wallee siirii qabaan Abdallaa barannaan galee dubbanna dubbiin takka keessa gadi buutu kunoo meelinaa. Maalin ol qaqqabaa miti na dhiisimee ammaati sarka. Atillee gammadde haawwii garaa na bu'ee mire. Akkamitti Atis numa gammaddaa barsumaa fitinaa kana hunda naqee ablee tanallee nakkanneeti. sirra laal wooma feetee miti Sumaan na naqee. jechaa miti naa hunda hiigisee akkana amma waan ati irra jirtuun argu jiraaf ani sin komadu waan feete dalage. Egaa afurii na komattaa. Wantoota keenya du'aayis godhaa fitee Abdallaan waa meeqa osoo dalagu jiru. Daa'imaan Okutaan ulee jechuudha. atillee akka barbaadde ol qatte harka kiyya namutti. Liinaan na komate waan feete na komadhu oge feete bakka adiisi. Siin komadde. Ani hordoftoota kiyya isirra laal waan feete ayattu waan feete jechuu dandeessi. Maaliif jennaan namni miidhame tokko namni rakkate namni dhaame namni galaanni fuudhee oomicha qaqqabataa jiran garuu namni rakkoo ofiin argu dursee rakkoo namaa arga waan ta'eef har'a kun tararra jirti isinis waan feete ayattu laalu ni dabarti yeroo tun. Gisee isiin fayyidee yeroo tana dabarte garuu eenyu akka qomattu gaafa sana haasofina yeroo itti nufi dabaa hundaafu yeroo na eegganna salaanni oggogee salaatan jedhanii eeyineetti salaannaa jechuun salaata keenya yeroo isaa eeggannee kanaafuu natti ijaa'u jirtaa wati rakkoo Maalin qabu. isitti ni jooyna kasumaa tan hunda na godeewi. Ayyee Waan barbaadu. daawwattoota keenya dubbii isaan haasaa jiran kana lola isaan
irra wallolaa jiran kana keessatti rakkoon hin qabuu fi yookaan waan itti dire mee barreessaa isin. Naan osoo hin seenin mana kiyyan dhufin yeroo meeqa jee na dhorku an isiidhaa jecha kan hin dhufu garuu isiin garaa si qabbanaa'ee jechuu jirti ni fakkaatti dubbiin kun. Eegaa si qabbanaa'ee atillee reefu osumaan inni kun natti ol hin seenin kurfaa qoba qabnaa siin juuti haaseenu ablee isaa fudhatu ettana. Ni seena faayidaas haa dhufu mana isaati wanni kun an hin dhufin akkamitti beela akkasumti afaan kamiin hin dhufin jaan. La asidiruu sumaa jebara machira jajju ablee kanaas deengadda suma fafuuri naan jena foosise. Fuudhami irraan si fuudha ayyee itteen ifittee mira irraa fuudhaa fi maal gootaree akka beeytutti. Fudhataree an barsiisaa fuudhee akka beeytu fuudhee finje. Bar fuudhee uumanni godhuunuu laalla amma badii biraa dalagee miti ana gubbaan badii biraan dalagu. Dunaasoo jira moo walitti hin diru jira. Na dura wal lolu jira moo egaa nan dhufee wal lolu jiran. Kana bicha adda baay'ee. Bara amma wal lollee dhumteemi. Amma ablee kan nitee fi kuteemi ayyoo lubbuun cina baatees yoo waa takka teessi itti gaafatamaa simmas mammad. Amma laal ablee tanaan jaa gaafuun yaa rabba mana keetti qasee. Barsiituu raansii fuudha jee yaamee. Atis waan itti iyyuu jirtu. Ni jiraanis. Akka amma harkina ta'e kana caalaa wanni takka taanaan itti gaafatamtaati. Amma garaa hawwii garaa na bu'ee xiqqoon firaachii sanarraa cufe kaameeraa kanaas kan irraa deematillee. Kaameraan keetti feetuun iyyuu wanta feetuun hin deemu.